eessa galan gurfaa kam galan jeetiin suutatti adda baafachuu deema. Akka nama fireessii fakkaadhee jechuudha. Manni isaan itti galan kana. Tamam. Saniif suuta jee yoon tasgabbaa'ee adda baafachuu baaddee haala saniin akkuma jarjaree ulaa dhaqee manni masarat kami jee ani suma sanuu argee waan hin beekneef xiqqishoo rakkoodha. Isummaan sun ulaan irraa bantee masaratiin jirtu naan jettee nama masarat jaamu hin beeknu naan jettee ati jee waan hin qabuun takkaallee hin qabu jechuudha. Information tokkollee maaliif suuraa isheetis hin beeku ani. Namnummaan silaa beeku ibsaa fi abdii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kan alif gaarii kan fayyaa keessanii baga jiraatanis ni jecha akkam naga qabdanii ardachaas ganama subiidhaan isa deemachuun kan isin oolu. Ganama subiidhaan waniin deemuuf haajaa jabduu noofu jira jechuudha. Dhimma hatattamaa waan ammaan tan jechuudha ijoolleen waan agarree jira. Saniifuu hatattamaan naaf kottu naan jaanii kunu aduun ammaan tana boo jirti gartanii. Sani jechuudha wanni kuni waan haajaa fardiidhaati daftee dhufu abdanaan jennaan saniifin jechuudha khee deemu jira daawwattoota keenya qaalif gaarii wanni kun gaa waa'ee maalii akkuma waliin beeynu waa'ee haadha mana ibsaa Zeenabaadhaa wajjin ol qabatee waan dhimma saniitiif hin deemu jira jechuudha. Suni Zeenabiitu ajjira naannoo kana jirti masarat naannoo kana fiddee jirti. Eda halkan makiinaan as fiddee jaan bakka duraan wanna gootirraa achi as fiddee jirti jaan. Asii gandi isaanii ijoolleen taa'anii takka jirti mana bakka duraan irraa asii jijjiirratteeti achitti namni jala dhaqamnaani achi haatee asitti jijjiirratte yaani. Saniifin jechuudha ganama subiidhaan osoo namni ulaan banannee deemu jira jechuudha daawwattoota keenya. Maaliif jennaan eda asitti meeshaa guuran jaanii yoon amma ganama kanaan itti dhaquu baanne booda namni gaagisee wanti hundi adda galti magaalaan jechuudha. Adda galte dheetaa amma gizeedhaan mana san ijoolleen beeknetti mana san dura teenye nama gabboo fi hoolseen yoo teenye adda baafanne waa hedduu achirraa hubanne jechuudha. Mana ijoolleen achi eegu jirti. Maaliif jennaan bakka mana san dura teessee nama achi gabbee ol deebi'uurraa waan hubatte jechuudha. Waan duraan beektuu fi namoota ijoolleen sun beektu kan gartee achirraa mana san wajjin jijjiiree wajjin sanii fi ijoollee isaaniitis nama beekadhu nama qabuun basiidha. Yoo nama gartee inni bira jiru san argite nama qabuun laaftuudha. Saniif yoommoo namni tokkollee xiqqishuma takka bakka ittiin faana dhooytu yoo hin arganne hanga feetellee lallabii hanga feetellee iyyi namni si dhaga'u hin jiru. Ammoo yoo gartee xiqqishoo faana argatte abbaa feetee utaanaan goda feedee yoo seenes si galaan bahu. Saniif eega hangana gartee dubbii kana afaan dhageenye taa'uun bu'aan hin qabu. Itti yaannee jala deemnee gama gamaan jechuudha. Anis ijoolleen eega hangana agarre naan jette yoon taa'ee booda goone yoon jee wanni kun waan booda hin taane namni hundi dalagaadhaaf deema amma. Ganamarraa meeqa sa'aatii 12 fi daqiiqaa 19 saasittaaf deeqa 19 jechuudha. Gizeedhaan deemee achi duraan taa'uu barbaadi. Achi dura taa'ee inshallah waan hin arge kaachi ol seenee gabboo fi kagartee wanna jiru ammaas firuma gartee isin silaa meeshaa bira guurratisanii sanumaa boruun barbaadi. Maaliif jennaan yeroo sanii yoggaa fira san qabde abbaa feete qabuun laaftuudha. Laaftuu qabeetee utaanaan ni qabda. Maaliif nama inni bira jiru agartee mire yoo isin dhabamtellee fira isaanii qabda. Fira isaanii qabdee akka isaan waan kana fidan goosifte. Yookaan bakka isin jirtu sitti himan yookaan immoo isitti agarsiisan. Kuni dirqama. Hanga ammaa nuti wanni irratti turre information tokko dhabuurraa kan ka'e dila kan hundi turuu dandeenya jechuudha. Information dhabnee eenyurraan akka isii barbaadu dhabnee dila kan hundaa'u turuu dandeenya. Kun immoo waa hundaaf miidhaa qaba. Namni gizee badee bakka itti badee beekuu qabda. Akkanumatti lafaa haateetuma yoon hin barbaadeetti magaalaa tana keessatti wallaahi laaziim kijibaadha. Yoo gartee faana nama sanii beekte qofa. Namni kan faana nama sanii hin beekne akkanuma qortuu keetiin deemaa kan jiru taate suniif kijibeen jaan. Na akkas jechuudha. Ani immoo viidiyoo kana wanni waraabeef amma gallaqisuuf hin deemu daawwattoota kiyya qaaliif gaarii yoon gartee waan hin irra gee gizeen
waan san irra gahee yookaan mana isii gizeen harkee fi waan hunda ugaan addaan baafadhe boodatti eegaan haajaatii xumure boodatti gadi lakkisa malee akkanuma lafaa kee osoon haajaan xiyyaa'u naaf hin baane gadi lakkisu as taa'ee xiqqisho ijoolleenis as taa'eetiin eegaa amma akkumaan isin hin jeeqnu sa'aatii meeqa daqiiqaa 22 wajjin jirtu kunoo amma sun jechuudha daawwattoota keenya wallaahi dhugaa rabbii wanni kun bu'aan bira ta'anii miti haati ilmaanii manaa baddee hanga har'aan tanaa jechuudha harka namaa jiraachaa achitti abbaan fedhe tiroorisaa itti dhaadachaa yeroo barbaaddisee ajjeeseetiin jaarsa keetii wajjin jiraadha siniin ajjeesaa anaaf jaarsi kee ilmaa waliin guddifnaa jaanii namni hanga kana dila kana tiroorisu jiran jechuudha wanni kun waan nama ta'e isaatii miti abbaa fedhe waa ta'uti walaakin ammoo harki magaalaan dhukka qabdiyoo wanni kun naman ta'estu daawwattoota keenya san hundarraa waan nama yaachisu keessaa dhimma ajjechaa san sijjeeseetiin abbaa mana keetii hojii jiraadhaa jettee sababaa mana duraanii san irra dhaqabni jecha kan mana duraanii agarraan ede halkan edaa eega gartee sa'aatii jaaboodatti meeshaa guurrattee jaan ijoolleen jechuudha dhibbaan dhibbattee jechuudha warra isii argee warra isii beeku jira yeroo isiin gartee meeshaa guurrattee bakka isii meeshaa itti guurrattee hunda jala deemanii adda baafatanii jechuudha ijoolleen natti bilbilan jechuudha ganamaan akkaan hirriba irraa ka'een jechuudha qaxxaa deemu jira wallaahi laaziim maaliifu wanni kun waan nama ta'e isaatii miti yeroo kana amma sa'a 12 dura namni ulaan bananne kadalagaa deemus sa'a takka sa'a lama deema dalagaa bakka jirtu kana teessee nama mooraa tana gabboo fi mooraa sana gabboo teessee adda hidhee jechuudha ayyuwa san jechuudha daawwattoota keenya qaaliif gaarii bakka ijoolleen natti himte amma nasumaan taa'u jira bakka ijoolleen natti himtee fi ani waluma bira jira jechuudha waa hundaa'u tilmaamaan waa hunda natti himanii jiranii mana yoo barbaadan as jechuudha manni as taa'ee waan adda baafamu manni kan ulaan isaa mul'atu sana jechuudha gamasirraa manni sani as taa'ee bakkaan amma taa'u kana taa'ee fuullee kiyya jira waan ta'eef as taa'eetiin achitti nama ol seenuu fi gad deemu hunda addaaniin baafadhaa jechuudha tamaam wanni hundinuu osoo gartee information takkallee hin qabaanne akkanumatti kaatee qortoo fiidee maraataa goota ni maraatta malee waan takkana gartu maaliif namni yoo dhufee ollaa kiyya kana galee ollaa kiyya kanatti yoo galee bakki tun biyya Arabaati akka ganda keenyaatti ganda keessa deemnee ibiddoo irraan fudhannu bakka qoraanitti wal arginu bakka bishaanitti wal arguun hin jirtu as namni hundi bishaan mana keessaa qabaa waa hundi mana keessa waan ta'eef nama argachuun ni jabaate jechuudha amantanis amanuu baattanis tamam saniifu wanni kuni waan nama ta'e osoo hin ta'in suuta jala deemtee waan kana adda baafatta malee yoo gartee bakka kana dhibbaan dhibbatti akiidaas girtee gaafaan adda baafaddetti tarkaanfilee silaa barbaachisamu kamiinuu taanaan ni fudhanna amma immoo osoon ibsaafatti isin himin osoon nam tokkotti isin himin kallattumaan calji as dhufe ijoolleen akkanaa bilbiltan jechuudha as dhufe ani gizee ijoolleen bilbilsan duruu irra fe'e amma ganama kana jechuudha kan argan na dawwalaan kallattiin dhufe maaliif jennaan bootaas bakka kana gwanaan jaanniin beekani kallattiin jechuudha dhufe kallattiin keessattuu wanniin milikkata guddaa itti godhadhee dhufe networkii mana guddaa gubbaa jirtu kana manni kana jechuudha kairraa gamana kana qorqorroon isaa diimtoo osoo hin ta'in as keessa jechuudha bakki isaan kireeffatan edetti galan jechuun information kan dhuga qabee mana kanatti galanii bakki yeroon isaan itti galanis edaa jaan amma kumaan isin hin jeega namsu bida ani angaanas taa'ee waan jiruu fi waan hin jirre hunda dhugaa fi soba addaan baafadhu takkatti viidiyoo kanallee isiniif hin maxxansu maaliif jennaan wanni kuni yoo gartee dhugumaan akka isi giraatte hanga feetellee taatu namni beekadhu abbaan fedhee taanaan guyyatti khatarta gadi hin baane hin jiru asumatti gartee miti hangaan waan kana adda baafadhutti yookaan namaas keessaa gabba'u nama tokko akka nama gartee fireesii ta'e fireesiitti gaafachuu hin danda'a akkana nama eda haaree asii galee akkana eda asitti galan jaanii mee
eessa galan gurfaa kam galan jeetiin suutatti adda baafachuu deema. Akka nama fireessii fakkaadhee jechuudha. Manni isaan itti galan kana. Tamam. Saniif suuta jee yoon tasgabbaa'ee adda baafachuu baadde haala saniin akkuma jarjaree ulaa dhaqee manni masarat kami jee ani suma sanuu argee waan hin beekneef xiqqishoo rakkoodha. Isummaan sun ulaan irraa bantee masaratiin jirtu naan jettee nama masarat jaamu hin beeknu naan jettee ati jee waan hin qabuun takkaallee hin qabu jechuudha. Information tokkollee maaliif suuraa isheetis hin beekani. Namnummaan silaa beeku ibsaa fi abdii isaan ni'uun kaane yommuu yeroo kana hin geenye isaan dalagaallee abdiin nama dura deemuu hin geenye isaan deeman ganaadha. Tamam. Saniif ani akkaan hirriba irraa ka'een as dhufee waan jiru as taayatiin adda baafadhaa. Abbaan fedhuu asiyaa gabboo Arabaas ta'e Oromoos ta'e hafa dhagizee asii gabbee akiid namni edaa si gale ni jira. Namni edaa si gale yoo gurfaa keessan kana shugaa keessan kana namni hundi ni beeka. Imaaraat akkatti fakkeenyaaf mana aareetti guyyaa meeshaa gurratan gaa namni nama nagarra hin jiru. Meeshaan tun aayilaandii bishaaniitii fi nama jimaadhaa fi aayilaandii bishaanii fudhatanii ol hin seenan waan ta'eef meeshaa makiinaaf buusaa siif himan jechuudha adda baasanii. Saniif bakka masarat jirtu argeetiin jira. Akka ijoolleen naa himtattis manni kunoo kanuma isin agartan kana manni isin agartanii as taa'eetiin nama gabboo fi nama ol seenu taa'ee adda baafachuu deema. Tamam. Ni maraattillee naan jaa'ee dhugaadha ni maraadhaan. Tamam. Wanta gizeen eegalee addaan baafachuu irratti ni maraadha. Hangaan jala dalagee waan sun adda baafadhu takkatti deemee ulaa namarratti naddaa'u. Manni kan eegan hanjaan takkatti anis kana ta'uu hojii ni mirkaneeffachuu fedha. Seehaadhaan akkanuma dhaqee mana namaa namarratti hin tumu. Seehaadhaan dhaqee akkanuma shakkiidhaan mootummaa yookaan fidee yookaan ibisaa fidee nama nagaa irratti atiif taalfaqaalata leen nama nagaa irratti ulaan tumu. Seehaan jechuudha gartee miti shakkiin karaan taa'ee nama qajeelchiti kan. Saniif shakkii kana hundarraa gizee waa qorattu bilisa taateeti mirkaneeffattee sanbooda irratti tarkaanfilee barbaachisu hamuu taanaan fudhatta. Saniif amma akkuma isin hin jee ganamsuu bin jira as taa'eetiin jechuudha hanga gartee miti nama tokkorraa information asii argadhee dhibbaan dhibbatti mirkaneeffadhu takkatti viidiyoon kunis as mataa saniif egaan kana argadhe boodatti waan kana waan dhibbaaf qabatamatti gizeen irra gee booda viidiyoo isiniif hin maxxansa biyya waqtii asrii taatus galgala taatus halkan taatus isiniif hin maxxansan. Tamam. Amma immoo akkuma kuno aduun amma isin ol deemu jirtu aduun jirtan san du'aa godha daawwattoota kee du'aa godha ibsaan fayyee jira alhamdulillah rabbil alamin amma wanni hafe haadha mana ibsaadha mana keessatti deebisuudhaaf kun immoo gahee teenya jechuudha. Ibsaan silaa hidhamee jira mana keessatti hidhamee jira. Ganaa ijoollee waa hedduu jira ijoollee madrasaa geesse ijoollee maal godha ijoollee waa hedduu jira ni beektan. Haati manaa waa hedduu namarraa qabdee teessi inni gaa bakka haadha manaa san hunda bu'eeti yeroo ammaa kanatti kan hojjetu jiru asii jechuudha. Isa kan hojjetu jiru sabboontuun sunillee mana keessatti dalagii garuu madrasaa isaa geessa. Tamam. Saniif daawwattoota kan qaaliif gaarii awwaan biraa takkallee isinirraa hin fedhu du'aayee bicha akka naa gootan hin fedha. Wanni kun inshaallah gartee yoo rabbiin dhugumatti gartee isaan san rabbiin isaanuma sanaa godhu mana kanatti kan galanii gartee miti hanga waan ijoolleen naan getti sanillee dhibbaan dhibbatti irra ga'ee gammachuudha booddeen gammachuudha inshaallah waan gammachuu qabu gartee miti isin dhageessuuf hin deema waan gammachuu qabu arguuf deemna nuundinuu hawwiin teenya haati mubaarak mana deebuun hawwii keenya nuundinuu taanaan eeywa abbaan kamiyyuu taanaan rakkoo keessaa ga'ee anniin gammadaan na gammachiisa abbaan fedhee taanaan rakkoo keessatti namni fedhee rakkoo seene rakkoo namaa taa'ee ilaaluu hin danda'an. Saniif hanga gartee as taa'ee waa hunda addaan baafadhu akka daawwattoota keenya waan inni irra gahe anuu isiniif hin dhufaanii saniif daawwattoota keenya qaaliif gaarii isinitti hin dheeressu amma asuma taa'eetiin anis adda baafadhaa isinilleen abdiin nagadhaa inshaallah nagaan naa tura.